Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan ilmaan Oromoo warreen biyya lafaarra jirtan nagaa fayyaa keessanii jirtanii baganaaf jiraatanii jiraachuun waan guddaadha. Akkam nagaan isiniin jira. Kan dhiyaa kan baa hunduma keessanuu nagaa baga nagaa taatanii ajandaanii torbee kana social media fi miidiyaalee garaagaraa irratti deemaa jiru waan baay'ee garaa nama nyaatudha. Haalli kun yoo kan itti fufutee Oromiyaa keessatti Oromiyaa hunduma keessatti jechuudha rakkoo hamtuutu dhufa lubbuu namaatiif jechuudha. Maaliif namni tokko biyya ofii keessatti beelee sadarkaa hangasii irra yeroo ga'utti suuraalee social media irratti maxxanfamaa jiru yoo argitan namni san haadha Oromooti, haadha Oromiyaati. Oromiyaan biyyi biraa itti beelooytee biyyi biraa kan beelooytee Oromiyaarraa beelabaa jirti. Kan keenya garuu namni keenya achuma keessa taa'ee achumatti qonqonqumaa jira. Fakkeenyaaf gara godina naannoo Baalee yoo dheeytan naannoo Baaleettis godinaalee jiran keessatti naannoo hongiin ilaamaatti bokkaan roobni dhibbatti tun ta'in hanga tokko rooba hanga tokko dhaabbatutu jira. Naannolee akka Booranaa Gujii keessallee kanumaa inumaa gara bahaa Harargee kana kanneen akka Canaaqsan naannoo akkasii keessatti yeroo viidiyoon akkasii waraabamtee gadhiifamtu waan baay'ee garaa nama nyaatudha. Haati Oromoo dubartittiin san dheeyxee rakkoo uummata Oromoo san ilaaltee rakkoo dubartoota sanii ilaaltee boochee birrii hangas gahu yeroo kennite mootummaan fakkeenyaaf namoonni naannoo san jiru jechuudha. Ati dokumentaarii hangas geessu maaliif karaa YouTube fi social media irratti maxxansitee maqaa nu balleessite jechuudha. Haala Oromoo san xiqqaate guyyaa 3 amma 4 hidhanii gadhiisanii. Haalli kun gargaarsi kun yoo dafee uummata san bira hin geenye rakkoo hamaatu dhufa. Maaliif Oromoon jajjabaadhaa sagalee waliif akka taatan maaliif isinitti fakkaate beektaa? Kan inni dubbachaa jiru siyaasaa miti. Namoonni gara siyaasaatti hiikkachuu barbaadan illee jiraachuu danda'a. Maaliif beektaa? Ani rakkoo hamtuun argaa jira. Maaliif yoo naan jettanii haati Oromoo haati gootaa sabni biraa Oromiyaa keessatti beela bahaa jira. Jireenya isaa jijjiirrachaa jira, fooyya'aa jira. Namni keenya maaliif Oromiyaa keessatti beelee hamma sadarkaa qoonqoon ajjeetutti hamma sadarkaa qoonqoodhaan mana isaa dura deemuu dadhabuu ga'utti deemaa jira jechuudha. Qoonqoon nama keenya fixaa jirti. Naannoo tokko tokko kan ijoolleen keenya dhaqanii social media irratti gadhiisantu jira malee naannoon hunduun kan social mediaanis hin gahin bilbilli hin hojjenne namni keenya bishaan mana yaalaa dhabuudhaan rakkoo baay'ee keessa jira Oromiyaa keessa jechuudha. Haalleen kana qeerroon biyya keessa jiran akkuma rakkoo ammaa kana saaxilaa jirtanitti jabaattanii hunduma keessa deemtanii rakkoo uummata Oromoo kana saaxiltanii addunyaatti akka argisiistan kabajaan isin gaafadha. Mucaan tokko muuziyeem Muhammad Mucaa Sayyuun argu baay'ee himammaan tusi qaba. Umriin isaa dargaggeessaa garuu tola kultummaa irratti bobba'ee yeroo inni hiriyoota isaa qabatee
deemee nama gargaaru argaa jira. Baay'ee nama gammachiisa. Namni akkasii kun jajjabeeffamuu qaba. Inshaallah yoo Rabbiin nu laaffise nama akkasii jabeeffachuu qabna. Jajjabaadhaadha. Uummata saniif akka dirmattan dhaamsa kana dabarfachuu barbaada. Tamaam Shawboroo laayik godhaa, subscribe godhaa, koomentii jalatti kannaa. Namoonni maatii nuuf taatan sheer godhaa. Namoonni maatii nuuf hin ta'in maatii nuuf ta'a. Chaanala kana amma reefuun bane waan ta'eef haaraa akka na guddistan abdiin qabaa. Inshaallah yoo Rabbi nuuf laaffise itti fufna. Gara booddeetti gara biraankii yookiin viidiyoolee garaagaraa hojjechuudhaan inshaallah yoo Rabbi nu laaffise itti fufna jennee yaadaa jirra. Kan nu jenne hin ta'u silaa kan Rabbi ja'utu caala waan ta'eef jajjabaadhaa. Inshaallah ta'ala haala kanaan gargaarsinis yoo bareedaadha. Akka addaan hin dhaabbanne abdii qabna. Namoota keenya iddoo baay'eetti kan beelaa jiran jechuudha. Akkaawuntii garaagaraa maxxansuudhaan akka gargaartan dhaamsa kana dabarfachuu barbaada. Galatoomaa. Tamaam Shawboroo laayik godhaa, koomentii jalatti kan yaada yoo qabaattan jalatti nuuf barreessaa. Yaada yoo qabaattan jalatti nuuf katabaadha. YouTube keenya follow tolchaa yookiin follow godhaa, subscribe yookiin ammoo share godhaa. Yaada yoo qabaattan jalatti nuuf katabaa. Follow illee akka nuuf tolchitan abdii qabna. Like illee nuuf tolchaa, share illee nuuf tolchaa. Akkasitti yoo nu tolchitan baay'ee dansaadha. Nus keessan isiniif tolchina. Baay'ee nus isin gargaarra. Akkasii wal gargaarre baay'ee dansaadha. Jajjabaadhaadha. Irra deebi'ee akkam jirtan hooyyaa nagaa fayyaa keessanii baganaaf jirattanii sa'aatii har'aa kana geessanii isiniin jaa. Inshaallah ta'ala ammallee akkanaaf jirattan abdiin qabaa. Tamaam Shawboroo laayik godhaa, koomentii jalatti naaf kennaa, subscribe godhaa. Hin dagatinaa isiniin jaa. Amma reefuun banee hin beektan waan ta'eef na gargaaraa jirtu. Ammallee gargaarsi keessan narraa dhaabachuu hin barbaadu. Jabaadhaadhaa. Wal gargaarraa. Ani YouTube wanti sheeriin godhaa, laayikiin godhaa, koomentii illee jalatti isiniif kennaa. Yaada keessan hanka nama tokko bira darbaa hin jiru. Inshaallah hanga Rabbi na laaffisetti wal gargaarraa. Jabaadhaadhaa. Tamaam Shawboroo hin dagatinaa. Laayik godhaa, subscribe godhaa, koomentii jalatti kan hin tan abdii qabnaa. Yaada yoo qabaattanis jalatti nuuf barreessaa. Galatoomaa. Ulfaadhaan isiniin jaa. Gara yaada kootti caa. Gara yaada kootiitti kan hin ce'u barbaade. Gargaarsi kun yeroo gabaabaa keessatti yoo bira dhaqe malee hin miidhamu. Uummanni san maaliif baay'ee miidhamu. Bishaan illee iddoo biroorraa kan dhaqaafii jiru hanga tokko jechuudha. Namoota tokkotu Rabbi sanaa gargaaraa jira. Hanga tokko jechuudha. Akka lubbuun isaanii hin baaneef gargaaramaa jiru. Inshaallah ta'ala namoonni keenya baay'eetu jira. Alhamdulillah baay'inni jira. Biyya hunda keessa jirra. Alhamdulillah Rabbil Aalamiin. Namni waan qabuun yoo gargaarte inshaallah akhirattis addunyaattis hin gargaaramta. Kan hojjettu keessa illee Rabbiin barakaa akka isiniif qabu abdii qabna. Namoonni harka qabdan sadaqaallee ta'a waan ta'eef Oromoon ba'a hanga kibbaatti yeroo ammaa kana wal quba qabdi waan ta'eef uummata keenya kana gargaaraa. Beelaa jiranii gargaaraa. Viidiyoon tun miidiyaa hedduurratti kan maxxanfamaa jirtu. Maaliif miidiyaalee akka TikTok, Instagram, YouTube fi Facebook irratti baay'ee sooshaal miidiyaa hundumarratti raabsamaa jirti. Waan baay'ee gara nama nyaatudha. Haati Oromoo tokko yeroo akkasitti beela'utti Oromoo odoon taane sabni biraatu yoo beela'u namni tokko nama beele nama bishaan beelee yookiin nama dheebote tokko yoo bishaan obaaftee haajuma nama kamitu yoo baaste akka amantii Islaamaattis haa ta'u
quraaniinis gargaarii jira wangeeliinis gargaarii jira hundummaanuu nama hin gargaarin hin jiru. Ati nama kamuu gargaari. Ati nama gargaartee jannata seenuu hin dhiistu. Fakkeenyaaf waan quraanni keessatti dubbatame dubartiin hojjettuun Israa'el jechuudha. Israa'el bira hojjettuudha. Saree dhoobattee bishaan buuftee saree dheebottee gara malee dhoobatte saree san bishaan obaaftee rabbiin achumaan jannata naqe. Ati nama obaasaa jirta maaliif jannatan seenne hin seenta inshaallah taala. Nama meeqa bishaan obaasaa jirta? Nama meeqa nyaata nyaachisaa jirta? Inshaallah hundumaa rabbiin amni keessuun siniin jaa jajjabaadhaadha. Wal gargaaruun haala kanaan yoo bareedaan siniin jaa. Ummata keenya kan biyya beela'u jiru sanillee inni birri qabu birri gargaaru inni birri hin qabne immoo rabbi rahmata rabbii akka ruubu do'aa kanan dhaadha. Inni guddaan isaa kan rakkoo kana fide maaliifi bokkaa dhabuudha. Bokkaan yeroo isaa eeggate roobni yeroo isaa eeggate waan hin roobiniif jecha margi dhabame irraa gammoojjiidha. Haala kanaan namni keenya baay'ee rakkachaa jira. Inshaallah du'aayittis jabaannee rabbiin akka rahmata isaa roobuuf bokkaan akka roobuuf abdii qabna. Ilaamee jajjabeessinee rabbii keenya kadhannaa fi hunduma caalaa wiyyuu jennee inshaallah waan hunda kan caalu kan rabbiitu caalaa du'aayitti jabaachuu qabna. Tamam shukuru like godhaa subscribe godhaa comment jalatti kannaa yaada yoo qabaattan jalatti nuuf barreessaa. Inshallah taala walitti deebinee jirra. Namoonni danuunis yaada nuu kennaa jirtan galatoomaadha. Akkasumatti share godhaa, like illee godhaa, comment illee jalatti kannaa. Yaadni isin nuu kennaa jirtan kunis baay'ee bareedaadha, kan nama jajjabeessu. Inshallah yoo rabbi nuuf laaffise wajjumaan jirra waan ta'eef jajjabaadhaadha. Hamma rabbi nuuf laaffisetti wajjumaan jirra isiniin jaa. Inshallah taala namni isaa durallee wal argee isaatii booddeellee wal dhabuu danda'a. Maaliif jiruun addunyaadha hin beekamu. Akkatti oollee beena malee akkatti bullees hin beeknu waan ta'eef kana keessatti keessa hojjechuun bareedaadha. Namoonni haasaa kana keessatti dugallee dhiifamanaaf godhan isiniin jaa. Akkam jirtan nagaa fayyaa jirtanii baga jiraattanii alhamdulillah isiniin jaa. Baga naaf jiraattanii hundummaan keessanuu ani baay'een isin jaalladha. Nama kamuu hin jibbu, hunduma nama naan jaalladha. Garuu keessa koo rabbiin na arga waan ta'eef jajjabaadhaadha. Gargaarsi wooma xiqqoorraa eegalaa xiqquma kanarraa gargaarsi eegalamee waan jira waan ta'eef inshaallah taala tokko jedhameetuma hamma dhumaatti itti deemama waan ta'eef jajjabaachuu qabdanii. Gargaarsi haala kanaan akkatti abdiin qabaa. Ijoolleen keenya danuun YouTube kanaas amma reefu akka harree adiiti jechuudha. Harreen adiin hodduun argamtu keenya ijoolleen Oromoo akka harree adiiti. Amma reefu tokko tokko YouTube kanaas banachaa jiru. Warreen YouTube banuun dura warreen gurguddaa jira kanneen barnoota afaan Oromootiin barsiisanii jiran kana jalallee dhayinee barnoota gahaa irraa fudhachuu qabna. Ooma YouTube Oromoo ta'e share godha. YouTube Oromoodha share godha, like godha, comment jalatti kannaa. Sabni biraa baay'ee wal guddisaa jiru. Nus wal guddisuu qabna. Maaliif inni kun amma banee nama lama qaba, nama sadii qaba inni biraan darbinu. Amala akkasii dhiisuu qabna. Isa xiqqaas guddisuu qabna.
inni guddaanis ammoo haa guddatu. Rabbumaan itti nama guddisa inshaallah ta'ala Rabbi jedhee wal jajjabeessina. Viidiyoon Oromoos akka daawwatamtu akka waliif daawwannu abdii qabna sadarkaa guddaa akka geenyu. Wanti nan dubbachaa jiru kun namni adda baafachuu qaba. An siyaasaa miti kan hin dubbachaa jiru. Maaliif wanti nan dubbachaa jiru waa'ee rakkoo uummata Oromooti. Uummanni Oromoo dhiyaa hanga baatti rakkina hamaa keessa jira. Irra guddaan isaanii kaan hongeedhaan kaan walitti bu'iinsaan beelan ta'aniif kaan rakkoo uumamaatiin namni keenya baay'ee rakkachaa jira. Oromoon silaa dhiyaa hanga baatti akkuma dur ijaaramtanii jirtan jechuudha. Caa Oromoo tokkummaa jalatti jechuudha. Namoonni biyya hunda keessa jirtan silaa uummata kana gargaartanii natti fakkaata. Fakkeenyaan namoonni hedduun akkaawuntii tokko maxxansaa jiru. Akkaawuntiin kunis akkaawuntii dhugaatii jira, akkaawuntii dhugaa hin taanetu jira waan ta'eef waan nama hin dogoggorsiisne namoota beekamotu jira. Akkaawuntii jara sanii akkaawuntii irratti gargaaran jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti maxxansuuf waan deemaa jiran natti fakkaata. Inshaallah yoo Rabbi nu laaffise du'aanis bira dhaabanna. Saawwaan isaan qabanis jalaa dhumaa jira. Saawwa kana maalii kan jalaa ta'aa jiru bokkaan roobni haala isaa yeroo isaa eegee iddoo hin roobne jechuudha. Namoonni kun gaala isaanii, re'ee isaanii, hoolaa isaanii irraa kan jiraatanidha. Fakkeenyaaf naannolee qarqara Oromiyaatti jechuudha. Fakkeenyaaf amma Cinaaqsan aanolee achirraa qabatee naannoo sun jechuudha kan Somaalee wal daangessan. Fakkeenyaaf naannoo Baalee keessaas jiru. Kanneen qarqara naannoo Somaaleetti dhiyaatan jechuudha. Jireenyi isaanii jireenya Somaaleetti kan wal fakkaatu jechuudha. Karree hoolaasaa saawwa isaarraa kan jiraatu jechuudha. Saawwa kana baay'ee jalaa dhumaa jira. Erga sadhaan dhumee booddee bokkaan waa yeroo isaa eeggatee hin roobiniif jecha amma maal godhaa jira? Gara namaatti darbaa jira qoonqoon jechuudha. Kanumaafuu uummanni Oromoo akkuma kana dura dirmattanitti Oromoo miti saba biraa gargaaraa jirtan waan ta'eef saba keessan gargaaraadha. Akka gargaartan dhaamsaan qaba. Tamaam shawqooroo laayik godhaa, sabiskiraayib godhaa, koomentii jalatti kennaa. Namoonni viidiyoon kun bira dheete sheer godhii duniyaa tan akka waliin balleessitu abdiin qaba. Miidiyaalee irratti wanti akkasii kun yeroo maxxanfamu baay'ee garaa nama nyaata. Fakkeenyaaf namni tokko ijoolleen sana amma yeroo deemanii yeroo akkasitti deemanii haadha Oromoo gargaaranii haati Oromoo akkasitti du'aa eeggatu san baay'ee namatti tola. Waa harkaa dhabni saree nama godha. Sabni keenya baay'ee rakkataa jira. Baay'ee miidhamaa jiranii. Diyaaspooraan biyya alaa kun silaa dirmatee fi akkuma kanaa dura dirmachaa jirutti uummata keenya kan beelaan miidhamaa jiran kana silaa gargaaranii namatti tolaan jedha. Gargaarsi eegalamee jira natti fakkaate. Gargaarsi kun yoo haala kanaan itti fufee bareedaadha. Maaliif baay'ee rakkachaa jiranii. Fakkeenyaaf naannoo akka Tigraay yoo fudhattan haala walitti bu'iinsa biyya keenyaa wal qabsiisee namni rakkoo hamaa keessa jira. Fakkeenyaaf Wallaggaa, Booranaa, Gujii, Horeetii, Oromiyaa hundumaa keessattuu rakkina hamaatu deemaa jira. Uummanni keenya baay'ee beelaa jira. Uummata keenya kana silaa namoonni biyya keessaas baay'ee dirmachaa jiru.
Inshallah yoo Rabbi nuuf laaffise nus yeroo gabaabaa keessatti koree wayii ijaaraa jirra. Koree kana yoo Rabbi nu gargaare koree gargaarsaa kana yeroodhaaf inshallah nama wajjin dubbachaa jirra ni hundeessina. Namoonni biyya alaa keessa jirtan namoonni birriis harka qaban jiru, biyya keessa illee jiru waan ta'eef namoonni kanaa kun dafanii jara kana sila lubbuudha qabanii namatti tola. Baay'ee waan nama ulfaatu namni biyya ofii keessa taa'ee yoo akkasitti beela'u, inni kun ammoo konkolaataa bakka dhaabuu dhabee konkolaataa fooqii gubbaatti fannisee yeroo inni narraa bitaa jee onlaayinii garaagaraa irratti maxxansu argina jechuudha lafuma Oromiyaa keessatti. Inni kun waan dhuguu dhabee bishaan dhuguu dhabee alhamdulillah yeroo ammaa kana rakkinni Oromoos mul'achaa jirti. Inshallah yoo Rabbi nuuf laaffise rakkoo Oromoo kun akka Rabbii furu jabeessinee du'aa kadhanna. Yeah. شكرا حبيبي شكرا. اوكي no matter no matter. اوكي شكرا حبيبي thank you. Jajjabaadhaa itti fufaadhaa gargaarsi kun uummata keenya kana bira akka dafee gahu abdii qabna. Gidduun namoonni tanaa dabalee ture dhiifama. Oromoon wal jajjabeessaadhaa, wal gargaaraa, wal cinaa dhaabbadhaa, yaadallee wal dhaggeeffadhaa. YouTube Oromollee share godhaa, dhaggeeffadhaa, like godhaa, wal jajjabeessaadhaa. Inni kun kana laalee yoo kun fayyadame banachuu danda'a. Inni silaa banate immoo irraan fayyadamne waan ta'eef namni saayinsii miidiyaa kanarraa fagaachaa deema waan ta'eef wal gargaaraadha, wal cinaa dhaabbadhaa, waan hin beeknes walirraa gaafadhaadha. Inshallah yoo Rabbi nuuf laaffise iddoo guddoo geenye inni yaadaa jirra. Rabbi akka nuuf abdii qabna. Na biraallee yaada baay'eetu kaa'amaa jira. Koomentii jalatti illee yaada bareedaatu barreeffamaa jira. Dhalatoomaa ulfaadhaa tamaam shawwaroo laayik godhaa koomentii jalatti kanneen isiniin jira. Hanga Rabbi nu laaffisee ijaan wal garru. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh isiniin jira. Arra deebi'ee ashamaa akkam jirtan nagaa hundi keessanuu baga naaf jiraattanii baga arra geessanii ammallee jiraadhaa. Dagaagaa bakka yaaddangaa waan hojjettanillee kan faayidaa qabu akka isiniif ta'uun abdii qabaa. Jajjabaadhaa wajjumaan jirra waan ta'eef tamaam sha'u warollee laayik godhaa koomentii jalatti kannaa yaadallee kan kennitan abdii qabna. Namoonni baay'een yaada nuuf barreessaa yaadni keessanis nu jajjabeessa waan ta'eef itti fufaa. Fuuldura YouTube keenyaas subscribe godhaa, like godhaa, share nuuf godhaa. Jajjabaadhaa inshallah yoo Rabbi jedhee hamma ijaan wal garrutti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Uummata keenya kana gargaaraa cinaa dhaabbadhaa. Namoonni maallaqa hin qabnes immoo du'aayinis bira dhaabbadhaadha. Sabni keenya baay'ee miidhamaa jira. Iddoo hundumatti miidhamaa jira namni keenya. Waa meeqaan miidhamaa jira. Inshallah Rabbiin akka nurraa dhaabu du'aayis kadhannee waaqaas kadhannee cimsuu qabna. Namoonni harkaa qabdan ammoo gargaarsa fakkeenyaaf ijoolleen gara Saudi Arabiyaa jirtu kun baay'ee warreen biyyoota guddatan caalaa jiru. Ijoolleen gara biyya Arabaa keessaa Saudi Arabiyaa jirtu kun gargaarsa baay'ee gargaaraa jiru. Fakkeenyaaf
ani maqaan ammallee dha'uu hin barbaadu. Mucaa tokkotu jira kan tololtummaadhaan baay'ee beekamte maqaa isillee dha'uu hin barbaadu. Amma dhukkubaa jirti rabbiin akka irraa kaasu abdiin qaba. Maqaa namaallee dha'uun sirrii miti. Baay'ee nama dubartii jabduu yookiin intala Oromoo jabdu jechuudha. Baay'ee nama gargaaraa turte. Rabbi si haa gargaaru, Rabbi si haa fayyisu. Amma dhukkubaa jirti natti fakkaate. Inshallah ta'ala hin beeka. Rabbiinis hin beeka jechuudha. Nama nan kadhachuu jiru kana rabbiin irraa haa kaasu, Rabbi si haa fayyisu. Hojii sittis Rabbi si haa deebisu. Umriillee Rabbi si haa dheeressu. Namni mana namaa keessa hojjetee yoo akkasitti nama gargaaru baay'ee nama gammachiisa. Baay'ee namatti tola. Inshallah ta'ala yoo Rabbi nu laaffisee mucaan sanis fayyitee sooshaal miidiyaa asii kanarrattis akka deebitu, hojii sittis akka deebitu abdii qabna. Maqaa isii dha'uu hin beekan, maqaa isii hin dha'u. Rabbiinis hin beeka. Inshallah ta'ala keeyri Rabbi haa godhu. Namoonni harkaa qabdan Rabbiif jettanii yoo gargaartan bareedaadha. Yeroo ammaa kana amantii ganda maalii odoo hin jenne hunduu saba keenya jechuudhaan baay'ee nama gargaaraa jiru. Yeroo an argu kanatti baay'ee nama gammachiisa, baay'ee namatti tola jechuudha. Nama takka gurraan waliin dhageenya ijaa waliin garreetu awwalu rakkate hojii yeroo akkaawuntii maxxansu sanirratti akkaawuntii sanirratti nama keenya baay'ee gargaaraa jira. Wal gargaaraa jirtu Oromooni. Ammallee gargaarsi akkatti abdii qabna. Oromoo keenya gara bahaatti rakkataa jiran kana keessaafuu naannolee akka naannoo Cinaaqsan kanatti rakkoon hamtuun hongeen wal qabatee waan jirtuuf akka gargaartan dhaamsa kana dabarfachuu barbaada. Namoonni dhaamsi kun bira ga'ee sheer godhii nama hunda bira akka ga'u abdiin qaba. Tamam shawwuroo laayik godhaa, subscribe godhaa. Handagatinaa yaada yoo qabaattan jalatti nu barreessaa YouTube keenya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan ilmaan Oromoo warreen biyya lafaarra jirtan nagaa fayyaa keessan jirtanii baganaaf jiraattanii iddoo bashannanaa wayii bareedduu takka keessa jirra. Iddoon kunis kana fakkaata. Akkasiin siin ija. Jal. Bareeda garuu baay'eedha. Kaffaltii tokko malee teessa birrii tokko hin kaffaltu. Akkasumatti teessa. Garuu naannoo kana wanti ajajachuu barbaadu jira. Waan barbaadde ajajachuu dandeessa. Waan barbaadde ni ajajatta akka barbaadde jechuudha. Baay'ee namatti tola jechuudha. Akkas isiniin jaa akkam nagaa fayyaadhaa jirtanii jiru jireenyi maal fakkaata? Biyya kana yoo ilaaltan roobni roobu. Bokkuma roobsanii bokkumaan akkatti lafa kana misoomsanii jiranii. Baay'ee namatti tolti, baay'ee nama gammachiisti, baay'ee das nama jetti. Garuu yeroo biroo bal'inaan isin garsiisna. Har'aaf asirratti dhaabbachuun keenya hin oolu. Akkasiin isin jaa baganaaf jiraattanii jiraachuun waan guddaadha. Tamaam shawworoo laayik godhaa, subscribe godhaa, koomentii jalatti kannaa yaada yoo nu qabaattanis jalatti nuuf barreessaadha. Akkas isin jennaan nu jajjabeessuun keessan waan guddaadha. Sheer illee godhaadha. Jajjabaadhaan isin jaa. Inshallah yeroo gabaabaa keessa walitti deebiin keenya oolu waan ta'eef yoo Rabbi nuuf fedhe inshallah nu gargaaraa isin jenna. Gargaarsi keessaniin as geenye inshallah gargaarsi kan Rabbii caalaa kan namaatis jiraachuu qaba. Jajjabaachuu qabdanii wal jajjabeessinaa, wal cinaa dhaabbannaa. YouTube illee sheer waliif goonaa. Waan silaa sirrachuu qabullee ni sirreessinaa, wal gargaaraa, wal cinaa dhaabbannaa. Akkasiin isiniin jedhaa tamaam shawworoo laayik godhaa, koomentii jalatti kanneen akka abdiin qaba. Wal jajjabeessinaa, wal cinaa dhaabbannaa. Yeroo gabaabaa keessatti walitti deebiin keenya oolu waan ta'eef inshallah yoo Rabbi nuuf laaffise YouTube kana irratti waan hedduu hojjechuun keenya oolu waan ta'eef chaanaala garagaraa wantoota garagaraa illee hojjechuun keenya oolu asirratti chaanaala akka TV faa wantoota garagaraa asirratti hojjechuun keenya oolu yoo Rabbi nuuf laaffise isin jaa. Jajjabaadhaa hanga Rabbiin nagaa walitti nu deebisuun isin jaa.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Galatoma ulfada naaf jiraadha. Tamam shaworo like godha comment illee jalatti kanna yaada yoo qabaatanis jalatti nuuf barreessaa. Nu jajjabeessaa isiniin jaa ulfada. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan ilmaan Oromoo warreen biyya lafaarra jirtan nagaa fayyaa keessan jirtanii baganaaf jiraatanii iddoo bashannanaa wayii bareedduu takka keessa jirra. Iddoon kunis kana fakkaata. Akkasiin isin jaa. Jal. Bareeda garuu baay'eedha. Kaffaltii tokko malee teessa birrii tokko hin kaffaltu. Akkasumatti teessa. Garuu naannoo kana wanti ajajachuu barbaaddu jira. Waan barbaadde ajajachuu dandeessa. Waan barbaadde ni ajajatta akka barbaadde jechuudha. Baay'ee namatti tola jechuudha. Akkas isiniin jaa akkam nagaa fayyaadhaa jirtanii jiru jireenyi maal fakkaata? Biyya kana yoo ilaaltan roobni roobu. Bokkuma roobsanii bokkumaan akkatti lafa kana misoomsanii jiranii baay'ee namatti tolti, baay'ee nama gammachiisti, baay'ee das nama jetti. Garuu yeroo biroo bal'inaan isin garsiisna. Har'aaf asirratti dhaabbachuun keenya hin oolu. Akkasiin isiniin jaa baganaaf jiraattanii jiraachuu waan guddaadha. Tamaam shaworo like godha, subscribe godha, comment jalatti kannaa yaada yoo nu qabaatanis jalatti nuuf barreessaadha. Akkas isiniin jennaa nu jajjabeessuun keessan waan guddaadha. Share illee godhaadha. Jajjabaadhaan isiniin jaa. Inshallah yeroo gabaabaa keessa walitti deebiin keenya oolu waan ta'eef yoo Rabbi nuuf fedhe inshallah nu gargaaraa isiniin jenna. Gargaarsi keessaniin as geenye inshallah gargaarsi kan Rabbii caalaa kan namaatis jiraachuu qaba. Jajjabaachuu qabdanii wal jajjabeessinaa, wal cinaa dhaabbannaa. YouTube illee share waliif goonaa. Waan silaa sirrachuu qabullee ni sirreessinaa, wal gargaaraa, wal cinaa dhaabbannaa. Akkasiin isiniin jedha. Tamaam shaworo like godhaa, comment jalatti kanneen akka abdiin qaba. Wal jajjabeessinaa, wal cinaa dhaabbannaa. Yeroo gabaabaa keessatti walitti deebiin keenya oolu waan ta'eef inshallah yoo Rabbi nuuf laafise YouTube kana irratti waan hedduu hojjechuun keenya oolu waan ta'eef chaanaala garagaraa wantoota garagaraa illee hojjechuun keenya oolu asirratti chaanaala akka TV faa wantoota garagaraa asirratti hojjechuun keenya oolu yoo Rabbi nuuf laafise isiniin jaa. Jajjabaadhaa hanga Rabbiin nagaa walitti nu deebisuun isiniin jaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Galatoomaa ulfaadhaa naaf jiraadhaa. Tamaam shaworo like godhaa, comment illee jalatti kannaa yaada yoo qabaatanis jalatti nuuf barreessaa. Nu jajjabeessaa isiniin jaa ulfaadhaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan ilmaan Oromoo warreen jirtan biyya lafa baga jiraattanii. Yalla iddoo bashannanaa wayii tokko dhufnee achi taa'aa jirra. Baay'ee bareeddi, baay'ee namatti toltiisi, baay'ee bareeddi, baay'ee das nama jetti. Caalma jettee teessa kaffaltii tokkodha mala dhabdee teessa. Birriin kaffaltu akkasumatti caal jettee teessa waan si dhufu. Akkasiin siin jaa kam nagaatti fayyaa keessanii jirtanii baganaaf jiraattan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan ilmaan Oromoo warreen jirtan biyya lafa baga jiraattanii. Yalla iddoo bashannanaa wayii tokko dhufnee achi taa'aa jirra. Baay'ee bareeddi, baay'ee namatti toltiisi, baay'ee bareeddi, baay'ee das nama jetti. Caalma jettee teessa kaffaltii tokkodha mala dhabdee teessa. Birriin kaffaltu akkasumatti caal jettee teessa waan si dhufu. Akkasiin siin jaa kam nagaatti fayyaa keessanii jirtanii baganaaf jiraattan.